Mana bosan? Ada video asal ujra. Gurbanno di bilagira de ngate kama ke iterge jennan hatta video si dubbadana jadi sanif hatta dibadde o fadde barede ko payjira gurba video nan dubbata shugute ka jarman sadika fajira shugute du fajira jarmani rana pura chur fajira ana gaban nakan botan si erga panti shati gosa gosa apa video na nasa ugat jadi nabil bulu cira koy hindi man olan sena barri ranjira olan sena de tole Allah tin sinat Kundi barbadan nagam Ay, ube. Ay, naman Tuhan. Ay, fulan naballesit. Hebel. Akkam jirta? Nagaadha. Nayyella nasaalfadda. Maal si cabbiira deemtu moo? Achi kaayara kunoo. Dhaabadhuugaa. Nayyella gaa viidiyoo. Akkana jettee saalfachiisin. Sitan bareeda. Gammadeettaa nanaanu. Yoomigaa kanatti dhuftee jennaan wal arginu. Tole. Lakkii horsi malee hin qabu. Rabbiin haa qabu hangan biraa waa tokko. Hin bareedaa waati kan keen jedhamu. Sirkiin gosi badaa nama mul'iftu malee furdina badaan qabu qalloodha. Waan jaallatta ati natti hin teettaa bakka jaallattu. Taatega ma'a salaama. Egaa keessan maal tura dibee? Ittee ayyee galatooma. Waa hedduutu waan kana keessaa na kofalchiise takka irratti telefoona dubbisuu deemaa shittoo godhate harma gubbaa. Ajaa'iba boy. Shittoo fi telefoona maaltu walitti talabataatu guutumatti wanni mubaarak dhiyeesse hedduu nu kofalchiise. Yoo non kofalchiifne jee egaa kuni ani stress ma biraan na jira jeetiin if laala malee akka dhugoon na kofalchiise dhugaa rabbi. Akka dhugoon na kofalchiise. Hodhan irraa hodhaniin kannaaf. Thank you all. Thank you. Gee bakka gee hodhan irraa dhiisi. Yaayye. Fue boss. Ani waan dhiyaataa oole keessaa kanatti akka inni yaada kennu hin qabu. Bakka quubsaadha. Anis yaadni hin kennu ijoollee irratti muudii hin qabin. Daanyaa ta'e kottuu nu wajjin kana booddee. Akkas. Ammallee silaa dubbiin dhumtee beektaa laal wananeen bakka tanatti dabaluu
Fittaniitu gaa ishee Hamza booddeetti deebi'aa dabarsitaniitu chaansii keessa waa tokko gochuu hin dandeenye. Ofittiin deebi'aa. Saayiman kennaa hin jirru Saayiman amma dhumeera. Ustaad Mubaarik Abduun kan ta'e. kudhan kenneen. Isa Yaa kudhan kenneen. Ani gooldiin tuqeef gooldi amma booda nutti hin dhufin gooldi tuqeef. Hayyee. Atoo beeku kan. Duruma dubbanne. Carraan ammaa Ani hin kennine ammallee an koomentiin kennaa jira iyyuu. Taragaagaa akkam narkaa fuchuu ariifataa jirta Dr. Asli. Haa ta'u malee Mubaarik gocha durba akkam dhibbatti bakka barteettaati maal akka godhamu shittoon ni godhama yaamja. Shamarri qaamaan wal arguu qofatu hin ta'e shittoon inuma godhama. Wooma jirudha kun akka waan qaamaan argaa jirtutti yaaddi. Haa ta'u qurnaan kee fudhuu ba'i. Haa tokko hir'isuu hin dandeenye. Qurnaan isaa quranitti de. Asli fudhatu cinqamtee miti fudhatu. waan kennite seere mana hin cinqabne. Wallahi kaasee jedhe yoo keessaa ba'uu taate malee sila iyyuu ta'e ishiniin ta'e jira jaartiidhaan waan ta'e walirratti harkisaa irraayi sana keessa dhufee ol baxabbate. Okay. Dubbiin akkuma dura ganamallee jedhe Mubeen dorgomuu hin qabu jedhe maaliif ani hin beeka Mubeen dirqamaan namarraa fudhata. Ani tokkoffaa irratti hawaasa keenya kan guutuu hirriba dhaabee as jala taa'aa buleefi warra koomentii kennuu fi warra dorgomuu dhufuu fi badhaasni kuni Mubeen yoo tokkoffaa baay'ee doolaara 200 argata. Kaayyoon isaa birrichi guddaa ta'e miti isin bashannansiisudha isin kofalchiisudha. Ummata ofii ummata jaalataniif uf qaqqabanii akshiniin agarsiisanii kofalchiisuun maal akka ta'e Mubaarak irraa barattan jedhee yaada. Maaliif tokkoffaa baramuuf feemasii jettan san illee ta'uuf miti kaayyoon isaa isin kofalchiisuu fi haga as taa'ee carraa eeggatu kana yoo achi taa'ee taap godhaa jedhee doolaara yoo mallaqatti illee jijjiiree 200 olii tareen argata malee hin dhabu. So kanaafi warri akkanuma osoo ittiin qophaa'in seentanii namatti aartan wanti Mubeen godhaa jiru kun barumsa guddaa isiniif tayaa yaada jedhu hawaasa as jala jiruuf dabarsa. Lammaffaa irratti inni abbaa giddiitii mootummaa abbaa irreettidha. Dirqamaan fudhate kudhanii isa. Anamma jaaladhee osoo hin taane dirqamaan 10 kenneefiidha. Abduu sanitti qophaa'ee dhufuu baannaan 9 kenneefi. Shakkeetiniin takkaan bite Abduu see. Annamni fedhaan deeggaruu barbaadu hunda kiyyaa ol dandeettii isaati ol deeggaree as keessatti akkuma isin koometii godhatan Abduu see qofa. Sinigalee Mubaarak dirqamaan 10 fudhateera. Mubeet immoo gorsa obbolummaa si dhaamu kana booda yoo mooyataa waliif fidan malee haarawatti hin dorgomtu. Dhoorgadhaa hin dorgomini carraa miskiina dabarsi 10 kee fudhata. Diroon itti fufi. Ani gaammoonni jawuun qabu 10 akkuma beekamutti maaliif hedduu na kofalchiise garuu libbistikaa fi kuulli manatti hafi Mubaarak. Hayi galatoma. Okay. Ittiin dawwala warra bilbilaatitti illee asoo warra bilbilaatitti hin dawwalle duratti anillee dhaamsaan dabarfachuufadha. Duraan dursee fayyaa dee'a galatooma. Amma booda sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf bifa artiitiin haala uffataatiif waa hundaanuu akka Mubeen amma dalaga kanatti short diraamaa gabaabaa yoo dalayne bareeda jeetiitii yaada. Namootan ciccimaa amma dura dorgomee jiru walitti fiduu jiran. Namootan san eenyu faadha kan jennu yoo kan ta'e warra akka Mubee, warra akka Mudaamuddii, warra akka Abdii ni barbaadna inbaaksii goona. Warra akka eenyu mucaa silkiidhaan irra dura dalage tokko narraa himaadha. So dorgommii san irratti kuma 100 Itoophiyaatitu kennamu jiraata. Dorgommiin san humni 100 Itoophiyaa san doolaara Ameerikaatti yoo kan jijjiiru ta'e doolaara 1000 akka ta'a. So kanaafuu hiriyaa jaalalaa obsaan carraa kanaan eeggadhaa isiniin jenna. So dorgommii gurguddoo santu as deemaa jira. So waan san ta'e jecha kuma 100 namni moo'atu eenyu laata kan jiru ta'a. So sanirratti warra mo'atan jechuudha. sanirratti inshaallah yoo rabbiin jee irratti hojjanneetiti advertaayizii illee goone akka sagantaan sun nama hunda bira geewgeewne sa'aallee agarsiisne. Hayyee. Rigiiftiin kennuu barbaadan immoo abiraanaa kennaa kofiyaa faandoo kanatti kennaati. Okay, fayyaa deegalatama. Okay.
مبارك مسمى أزبي Okay, walumaa galatti كودانسي كنني Video Oromo United video waraabdina ergi ayyaas ba'een jira. Koofiyaan ergina please sagantaan adhumu. أوكي كودانسي كنني كودانسي كنن يرو jalqabaatiif namni mana keessaa shantama hawaasa irraa shantama argatee mubaarak musammaa badhaafamee jira 100 irraa ilaa 100 fide jechuudha. Obboleen kiyya qaalii. Ramadaana keessa Quraana ayyee inshallah. walumaa galatti Congratulations Mubaarak. congratulations. Ni dhagama welcome. Ayyee baay'ee galatooma. Welcome. Sitti ergeen ture adeero arguu dadhabde malee yeroo mubeen haasa'uu jalqabe kaasee gurbaa kana mubee Dhiifama narkine. rakkoon hin jiru. Itti haasa'ee hin beeku. Waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Yeroo hundumaa gaafan tiktookii keessa dhufu Mubaarakii fi haadha abdiin barbaada. Na kofalsiisu. Artii Oromoo keessa immoo akkuma beektu hawaasa Oromoo keessatti koomediyaanii baay'ee hin qabnu. Jarri kun garuu kennaa koomediyaanii qabu. Yeroo hundumaa fuutee gaafa haadha abdii ilaaltu haadhi abdii wanti inni itti na kofalsiisu afaan Amaariffaa kopheedhaan gaafarra deemu. Isaan waggaa hedduudhaaf afaan keenyatti taphachaa turanii loqoda yeroo afaan Oromoon afaan Amaariffaa haasa'u nutti hin qoosu Oromoo keessas waan akkasii kun argamuu qaba. Dubartoota duwwaas otoo hin taane haala jireenya hawaasa keenyaa otoo hin taane isaanitti qoosuu qabna. Akka isaan nutti qoosaa turan waggaa hedduu. Kennaa qabdu, kennaa keessan kanatti gargaarama. Kennaan keessan immoo kennaa tiktookii duwwaa akka hin taaneef viidiyoo gaggabaabduu illee yuutuubii irra kaa'uu nu yaala. Haadhi abdii gurbaa haadha abdii erga keessa jiraate gurbaa sana baay'een jaalladha. Mubeenis yeroo hundumaa Dr. Asiliinis na kofalsiisa. Nuti yeroo hundumaa wal arrabsuu wal xiqqeessuu keessaa baanee wal bashannansiisuutti yoo deemne tiktookii kana gara gaariitti itti gargaaramne miidiyaa kana gara gaariitti gara artii keenyaa qabsoo keenyaa yoo itti fayyadamne numaan nu gargaara. Yeroon dhufee akkasitti taa'ee isin dhaggeeffadha inoo isinirra nama guddaadhaanii umuriin koo garuu nan bashannana artiin jaalladha waan ta'eef. Jabaadhaa baay'inatti tolee jiraafin Mubaarakii utuun dhaamsa utuun hin kenniniif akka inni deemu hin barbaanne Mubaarak yooduma akshinii tokko iyyuu gochuu baate haasaa isaan na kofalsiisa maal akka ta'e hin beeku. Yeroo mannachi waa jalqabu sagaleen isaas sagalee nama kofalsiisu wayii qaba akka adimaasuuf. Namoonni tokko qoosaadhuma nama kofalsiisu sitti immoo sin kofalsiisu. Namni tokko utuma waan sin kofalsiisiin sitti iyyuu si kofalsiisa. Kanaafini carraa kana naa kennuu keessanii baay'ee galatoomaa mubee kennaa kana qabda asilee atis kaarruu kee mul'istee gaafa nu qoosal tokko baay'ee bareedaadha. Isinuu jabaadhaan isinin jedha ulfaadha ganna buusuu dandeessa. Ulfaadhu gaaf tokko gara gingilchaattis namaa miti na jajjabeessi. Galatoomii. Gingilfameera. Warri kaayiroo kun immoo dhumni keessan asoo magaalaa Edmonton waan ta'eef warra Edmonton kana qoosee kabajaa nuu kenna. As dhufuun keessa waa'ee malee. Galatoomii abdii. Gingilchaan kee amma gabbata akka mubee kana fa'aa hin buusaa gadi ka borcii qabu. Mubeen gingilfamaadha durumaa maal gingilfamettee. Artii kana keessatti maal arge beektaa gara tiraatti nan geessinaa malee yeroo baay'ee amma ijoolleen gara Jimmaa kana dhufan ijoolleen gara Dirreedawaa kana Dambidalloo kana dhufanii hin beekani gaafa waa haasa'an artii keessatti namatti argama. Waatu keessa jira waan kana artiin yeroo hundumaa waan yeroo tokkittiidhaan guddatu otoo hin taane guddisaa bishaan itti naqaa babbareechaa yaada namarraa fudhachaa gaafa deemtuun guddata. Har'a akka qoosaatti ilaalla malee gaaf tokko waggoota muraasa booddee wanti kun waan bakka guddaa ta'a waan ta'eef akka salphaatti ilaalla. Lafa sagalee namaa ilaalanii sirba ilaalanitti gadi keessa seenee dubbadhee hin beeku. Bakkatti kanatti garuu dhufee dubbachuun barbaade. Hirrina kanaa waan qabna waan ta'eefan dubbadde. Artistoota baay'ee qabna sagalee gaggaarii qaban waan baay'ee jira waan ta'eef gama koomediitiin garuu nama hin qabnu akkuma isin beektan waan kanatti jabaadhaa. Anillee waan gama kiyyaan isinii wajjin kontribiutiin gochuun narra jiraatu hundumaa isinii wajjin dhaabbadhaa. Keep it up. Ulfaadhu galatoomii abteeru jajjabeessi akkasuma yaada akka turte nu kennu baay'ee jabina naa ta'a.
Baay'ee duruma yeroo wayyaaneen sanayyuu ijoollummaadhuma kootiin mana barnootaatti nan hirmaadha. Diraamaa manni cumiinsa mana barnootaa fi baniinsaa irra nan hirmaadha. Sagantaan diraamaa an keessatti dalagee reediyoodhaan darbee ture. Carraa televizyiinii dhabnus reediyoodhaan torbee kamisaatiin dabarsaa turanii diraamaan keessa ture. Barbaadeen dhabee bakka itti argadhu na bahe reediyoo yeroo sana yuutuubii siin qabu. Akkasi. Amma sin dabarre nama hojjetta. Ituma jabaachuu duwwaadha. Waan qabde jedhan lakkisin. Har'a gingilchaa. Tole barnootas kottu kaa Ingiliffaa sirreeffadhu wal tokko kottuuti. Yoo illee baranne kottuudhuma barreessi. Rakkoon hin jiru. Ingiliffaa keessatti tola. Wanti hundumaan practice make perfect warri faranjii waan practice gootu hundumaatti maasterii ta'uun kee waan hin oollee fi isheen amma akka salphaatti ilaaltu kun akka salphaa miti guyyaa tokko waan bareedaa dhufa waan ta'eef jabaa ulfaadhu. Ustaazi gaadhiifama naa godhaa isinirra darbee yoon hin fadde yoon haasaa. La rakkoon qabu. Assalaamu alaikum hin jenne garuu dhiifama naa godhaa. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Shirmaa rakkoon qabu. Ramadaana gaarii isiniif haa ta'u hunda keessanii fi yeroo gaarii qabaadhaa kadhaan keessan waaqa keessan biratti kan nagaame ta'u nagaan jiraadhaati namoota biraaf nagaa kennitan. Amiin.